godina Wallagga Bahaa keessatti kan argamu magaalaa Moxee jirra. Aanaa Waamaa Hagaloo. Isiniin asitti arguun keenya immoo gammachuu guddaadha. Har'a waan gurguddaa sadii milkaa'ina guddaa sadiidha kan asitti hojjenne. Tokkoffaa duulana filadhaa gaarii gaggeessine uummata gaarii qabdu. Lammaffaa daawwannaa piroojeektii gaggeessine kun waan salphaa miti jechuudha. Hojii itti dadhabdan waan ta'eef. Sadaffaa hooggansa aanaa fi hooggansa gandaa akka aanaa Waamaa Hagalootti qabnu waliin akkasitti haasa'uun immoo waan salphaa miti dhugaa dubbachuudhaaf. Ani waa'ee badhaadhinaa isinitti buuf miti caasaan jiruyyuu ofiifuu waa'ee badhaadhinaa kan dubbatee filachiisudha. Paartii badhaadhinaa caalaa gaafii afaanii isaan hin quuqaman. Paartiin kamuu paartii badhaadhinaa caalaa waa'ee afaanii hin quuqamu dhugaa dubbachuudhaaf. Afaan hojii paartii taayiseera ittiin dubbataa jirra. Anarra paarlamaa keessatti taa'ee afaan Oromootiin dubbadha. Eenyuyyuu noonaan jechuu danda'u naan. Kana gaafachuu dandeessu ayyaantuusi achuma teenyee afaan Oromootiin dubbataa turre seerri ni heeyyamaa jechuudha. Muummichi ministeeraa iyyuu afaan Oromoo sadarkaa guddaarraan geessee jira. Fuula feesbuukii isaaniitiin ni maxxansu, haasaa afaan Oromootiin ni taasisu, afaan hojii ni ta'a jechuudha. Kanaaf waa'ee Oromiyaas, waa'ee Oromoof yaadus, gaaffii siyaasaa, gaaffii hawaasummaa, hooggansa isin caalaa kan deebisuu danda'u qaamni biraan hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf waan guddaan maaliin yeroon kun yeroo baay'ee murteessaa keessa jira. Yeroo filannooti. Filannoon piroojeektii guddaadha. Piroojeektii guyyoota hafte keessatti uummata karaa seeraatiin qabannee dippiloomaasii gaarii waliin uumnee namni yoo balleesse illee yeroo kana keessa baay'ee gorsitanii waliin qabdanii hamma guyyaa filannootti of eeggannoo guddaadhaan deemuun baay'ee barbaachisaadha. Milkaa'inni filannoo asitti gaggeeffamu milkaa'ina filannoo kilaastera Sibuu Sireeti. Milkaa'inni filannoo kilaastera Sibuu Siree kan godina Wallagga Bahaati. Kan godina Wallagga Bahaa milkaa'e jechuun guutummaan Wallaggaa fi Oromiyaa Itoophiyaatti milkaa'e jechuudha.